Arsenaal waancaa nyaates nyaachuu baates deeggaruun keenya itti fufaa. Ashama isin Arsenaaliin deeggartu waa'ee ga'umsa garee Arsenaal tibba kanaa hoo maal jettu? Yaaddoon isinitti galee jiraa waancaa dhabna kan jedhu. Arsenaal bara 2026 keessa dorgommiiwwan gaggeesse 8 keessa 3 qofa injifate. Taphoota walitti aanan 2 darban immoo qixxee baheera. Manchester Unitediin mo'amee jira. Deeggartootni Arsenaal akkuma baroota darbanii Arsenaal yeroo dheeraaf torbanoota hedduudhaaf injifachaa liigicha dursaa ture gara dhumaatti sigigaachuu jalqabe jedhanii yaaddaa jiru. Deeggartoota lamaan tokko dubbisneerraa yaada isaanii dhageenyaa deebinu. Egaa akkuma beeknu Arsenaaliin baranaa liigii hedduu keessatti kan inni hirmaachaa jiru. Premier Liigiin jira, Champions Liigiin jira, Carabao Cupiin jira, FA Cupiin jira. Kana hundumaa keessatti hidhachuudha kan inni hirmaachaa jiru. Kana hundumaa keessatti iyyuu taanaan injifannoo cululuqaa ta'edha kan inni galmeessaa yoo nagee jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee Jaanuwaariitti ga'umsa inni Premier League irratti agarsiisaa jiru. Kilaboota xixiqqoo harkatti mo'amuunsaa, kilaboota xixiqqoo warra kaan wajjin immoo qixxee ba'uunsaa, qabxii gataa jiraachuunsaa, daqiiqaa 90 guutuu ga'umsa ittiin gaafa daqiiqaa jalqabeen xumuruu dadhabuunsaa, foormiin inni itti amma argamu yookaan haalli inni itti amma jiru hunduma keenya deeggartoota Arsenaaliin akka nuun sodaannu yookaan immoo wanta kana dura ta'etu ammas deebi'ee nurratti ta'aa laata akka jennee sodaannu nu godheera jechuudha. Maaliif kana dura waggoota kana muraasa darban akkuma beeknu Arsenaaliin ga'umsa olaanaa agarsiisaa dhufeetu gara dhumaa jala gaafa ga'u foormiin isaa jijjiiramuun, ga'umsi isaa gadi bu'uun, taphattoonni sodaa keessa galuun waan nuti hundumti keenya yoo agarreedha waan ta'eef kun nu sodaachisaa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee garuu egaa ammallee carraa injifachuu, carraa geepha qaasuu guddaa kan qabu nudha jedheen amana ammayyuu taanaan akka deeggaraa Arsenaal tokkotti ijoolleen suni hundumti isaaniiyyuu taanaan dandeettii ga'umsa waancaa isaanii nyaachisuu ni qabu. Kanaafiyyuu hamma dhumaatti jabeessinee itti fufnee deeggarra. Arsenaal waancaa nyaates nyaachuu baates deeggaruun keenya itti fufaa. Arsenaal gidduu kana ga'umsi inni agarsiisaa jiru kan kanaan dura Premier League Ingiliz eegalame agarsiisaa jiru wajjin garaagarummaa guddaa qaba. Inni kun immoo Arsenaal chaampiyoonii ta'uudhaaf Premier League Ingiliz kaasuu irratti carraa inni qabu carraa sana jalaati dhiphisaa jira. Kanaaf immoo akka sababaatti kan ka'uu danda'u xiinsammuun taphattoota Arsenaal gadi bu'uudha. Excitement guddaa geeba kana kaasuudhaaf isaan qaban xiinsammuu isaanii irratti dhiibbaa guddaa gochaa jira. Isa kana furuudhaaf Arteetaanii taphanootiin kan Forest booddee walitti qabamne dubbanneerra erga dubbannee booddee immoo kan nuti yaaduu qabnu waa'ee geeba kaasuutu hin taane taphoota tokkoon qabnu injifachuu irratti xiyyeeffachuu qabna innee dubbannee turre. Deeggartoota keenya dhiifnee ofii keenya garuu wanta deeggartoonni keenya barbaadan taasisuudhaan inni sun immoo tapha tokkoon qabnu injifachuudha jennee olii gallee turre dubbatee ture. Garuu inni sun ammayyuu taanaan dirree irratti mul'ataa hin jiru. Dirree irratti wanti nuyi argaa jirru taphattoonni Arsenaal baay'ee ariifatu, baay'ee naasuun hin mul'ata, excitement guddaan hin mul'ata. Inni sun immoo dhiibbaa guddaa uumaa jira. Kan biraan taphattoonni kun egaa taphoota baay'ee kan isaan taphataa jiran fiizikaalii ga'umsi isaanii baay'ee gadi bu'aa jira. Konsentriishiniin taphattoota tokko irratti mul'atu. Mataan isaayyuu warreen akka Raayaa, Gabriel Maagaazillees akkasumas immoo Maartiin Zuubimeendii irratti mul'atu. Mataan isaa dhiibbaa guddaa uumaa jira. Qabxii Arsenaal amma agarsiisaa jiru irrattis godaannisa mataa isaatii ka'aa deemaatii kan inni jiru jedheen fudhadha. Deeggartootni haalli amma Arsenaal keessa jiru akka itti sirrachuu danda'u irratti yaada qabu. Garuu ammayyuu taanaan Arsenaal waa'ee geeba kaasuu yaada ta'ee jennaan rakkoo keessadha kan inni galu. Taphoota jiran qofa injifataa yoo deeman akkuma ofiisaa Arteetaan dubbate baranas injifachuudhaaf carraa bal'aa qaba. Sababiin isaa taphattoota inni qabu gaboodha. Garuu taphattoota sanatti akkaataan itti fayyadama Arteetaa garuu gaaffii kan namatti uumudha. Kanarraan kan hafe Manchester Cityin haalamma jiruun ta'ee jennaan Arsenaal immoo akka kana dadhabaa fi deema ta'ee jennaan geeba kana fudhachuudhaa fi carraa bal'aa qaba Citynis. Arsenaal garuu of fooyyessee jennaan egaa akkuma nuyi dubbannu kana isaanis achitti ni dubbatu innee yaadna. Garuu yeroo tokko deeggartoonni warrooti kubbaa miilaa diteeyil hin beekne waan isaan argan warroota achi keessa jiranii yeroo isaan argan hin mul'atu. Kanaaf egaa geeba bara kana kaasuu barbaada Arsenaal ta'ee jennaan
warreen kun wantoota furamuu qabanidhaa fi dogoggoroota sirriitti ija baasanii mul'atanidha jenneeti kan nuti akka deeggaraa tokkootti yaadnu. Anis egaa akka dhuunfaa kootiitti kanadha kanan jedhu. 27ffaa sanbataa fi dilbata dhufu gaggeeffamu. Taphoota walitti aanan 2 qixxee kan ba'e Arsenaal dirree isaa malee Tottenham Hotspuriin morkata. Taphni kun salphaan ta'u. Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Chris Sutton tapha kana Arsenaal akka ta'utti injifataa jedha. Gareen Tottenham gahumsi isaa wal fakkaataa miti. Yeroo dadhabeera jedhamutti hin jabaataa, yeroo jabaateera jedhamutti laafa. Qabxiin kun Arsenaaliif murteessaa ta'a. Arsenaal ammallee waancaawwan 4f morkachaa jira. Premier League, Champions League fi waancaawwan kaan keessaa hammam injifata jettanii yaaddu? Yaada keessan nu beeksisaa.